السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو channel YouTube Jamal Abdou daawwattan ilmaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keessan nageenyi kiyya bakka jirtaniin isin akka qabun jedha ilmaan Oromoo akkam nagooma fayyaa keessan ani jira obboleessi keessan eeyyega isin badeetiin jira torban tokkoof wayna ta'e guyyoota torban tokkoof yookaan guyyaa 8-9 ni ta'a baay'ee badeetiin jira YouTube yookaan video upload godheen beeku YouTube kiyya yookaan channel kiyya irratti akkuma beektan yeroon qabu siniin jedheen jira sagantaan qabu kanaafu naaf galatooma warri subscribe nagootanittan warri subscribe gootanittan baay'ee naaf galatooma ilmaan Oromoo baay'ee naaf jiraadha isiniin jedha kanaafu YouTube kana ammallee akka guddistan isinumarraan egaa abdiin kutuu like godhu share godhu maatii keessaniif YouTube kana namoota beektaniif garee qabdaniin hundarratti share gochuudhaan gorsaa fi siyaasota adda addaa asirratti qoodachuudhaan kanaafu yaada keessan immoo komentii jalanuuf barreessa isiniin jenna har'a garee gorsaa irraa gara siyaasaatti dachaanee jirra haala Oromiyaa yookaan haala biyya Itoophiyaa jedhan keessatti akka keenyatti akka nama dhuunfaa tokkotti xiinxallee isinii fuuna jechaadha. Xiinxallee maaliif yaadni nama tokko yookaan yaadni nama dhuunfaa yookaan yaadni namoota hundaa yaada tokko miti namni fedhe kamiyyuu yaada mataa isaatii qaba jecha yaada mataa isaatii qaba. Kanaafu Oromoon yeroo hunda irra deddeebi'ee wal tuffachuun qabnu namni kamiyyuu siyaasa ala ta'uu hin danda'u namni fedhe ta'e daa'imarraa jalqabee hanga nama dargaggumu yookaan dargaggummaarraa hanga dulloomaa yookaan sha'ibaa ta'utti jecha abbaa fedhe ta'e siyaasaa keessaa bilisa ta'uu hin danda'u jecha maaliif namni tokko yeroo uumamu siyaasuma waliin uumamee jira maaliif the time jetti faranjiin the politica is plains three divine jetti politikaan bakka sadiitti qodama politikaan tokkoffaan politikaa laayifiidha politikaa hoomlaandiidha yookaan kaawuntarii politikaa woldis jedhamu jira fakkeenyaaf politikaa laayifii qabna jecha yoo politikaa gara politikaa biyyaatti yookaan gara sabaatti yoo seenuu dadhabne namni tokko politikaa laayifii yookaan jireenya isaatii of keessaa baasuu hin danda'u. Politikaa jechaan siistama jireenyaa fi jireenya sabaaf jireenya biyyaa yookaan jireenya haala addunyaatiif yaada qabdu yookaan amansiisaa ta'e yaadni keessun yaada gaarii ta'e kan firii qabu yoo ta'u yaada garee keessan gara firii jijjiruun politikaalii jedhama jecha. Politikaa jechaan nama kamiyyuu hin daaggeessu namni kamiyyuu itti hirmaachuu danda'a namni kamiyyuu yaada isaa kennachuu danda'a. Kanaafu politikaarraa warri ummata Oromoo yookaan hayyoota keessa nama Oromoodhaaf wareegama kaffalaa jiru wareegama adda addaa jecha hin tuffatina qabsoo jechaan nama lola keessa taa'ee xiyyitiin yookaan lubbuu isaa wareega qofaa miti namni tokko Oromoo jaalachuun yookaan Oromoodhaaf bilisummaa yaaduun qabsoodha politikaadha wanta biraan qabu politikaadha kunumti. Kanaafuu kanarratti ilmaan Oromoo wal tuffachuun qabnu wal kabajuun qabnu fakkeenyaaf uummata Amaaraa kana yoo laaltan xiqqaan isaanii guddaan isaanii hundi isaaniidha yaada tokko yaadni isaaniidha yaada uummata Amaaraa kana yookaan Amaarri kun biyya Itoophiyaa kana keessatti olaantummaadhaan akka jiraatu sabni isaanii kun babal'ate afaan isaaniitiin dalagaa isaaniitiin industiriidha wantoota adda addaatiin babal'isanii jiraachuu danda'an hundi isaanii jecha warri sooshaal miidiyaa irratti dalagu warri qabsoo biyya keessa jiru warri qabsoo biyya alaa jiru hundi isaanii kanarratti hirmaatan Oromoon tokko arrabsa sun Oromoo miti jedha sun achii dhufte siin jedha waay nama tokko Oromoo ta'ee nama sirra duula baasu Oromoo miti hin jedhin never Oromummaa danda'uu dhabeennaan namni tokko Oromoo danda'uu dhabnaan ani Oromoo jennaan feeling aadaa Oromoo barsiisi hin kuffisiinisa aadaa Oromoo barsiisi safuu Oromummaa akka jaalatu sirriitti amansiisuun sirraa eegama jechaan maaliif namni tokko Oromummaan gaarii taanaan Oromummaan maal akka ta'e sirriitti barraan dhugaa saba biraallee yoo ta'e gara Oromoo keessatti dachaa'a wantoota Oromoo aadaa Oromoo hunda isaa
jaalatee ani Oromoodha jedhee afaan isaallee baratee sanyii isaa san gara Oromootti jijjiira. Kanaafuu namni tokko fakkeenyaaf Ameerikaan nama abbaa fedhee tokko zeegaa ishii kennite yookaan nama saniif ani Ameerikaa jedhee namichi ani Ameerikaa yookaan lammummaa Ameerikaan ta'a jennaan way ni qeebalti. Kan maaliif namichi anuu Ameerikaa ergaa jedheen booda waraqaa isaa kennitee fi lammummaa isaa kennitee fi Ameerikaa isa gooti. Fedhu Afrikaa ta'u, fedhu Eeshiyaa ta'u, nama fedhe haa ta'u, gurraacha ta'e, adii ta'e isheen galchu. Kanaafuu maaliif waan Ameerikaa jaalattuuf waan inni Ameerikaa jaallatu fi Ameerikaa ta'uu barbaadeef Ameerikaa kennitiif jechuudha. Kanaafuu nama tokko nama Oromoo ta'e ani Oromoodha jechaa Oromoodhaaf yaada biraa qabu yookaan ati Oromoo miti bitamaadha jettee Oromoo keessaa hin dachaasiin Oromoo akka taa'u sirriitti amansiisuu qabda. Amansiisuu qabdan jedha. Kanaafuu warri sooshaal miidiyaa irratti dalagdan hadaraa keessan Oromoo hin harkisinaa, Oromoo hin gaffa'inaa badaatti ibiddatti hin gaffa'inaa. Ilmaan Oromoo kan of wallaalee kan akkanaan shubbusaa jiru akka inni sirriitti Oromummaan isaa galu, Oromoon miidhamaa akka jiru, Oromummaan akka rakkachaa jiru sirriitti galchiifi haa deebi'u. Maaliif qabsoon akkanaan jechaadha kan dhufu. Qabsoon hoggaa tokko taane maaliif amma abbaan fedhe nafxanyaa nuti hin taane kaleessa wayyaaneen ummata Oromoo sirratti bittaa, Oromoo qixxee sitti bitti, Oromoo qixxee hin tumsiisti. Karaa saniin jecha karaa 27 amata 27 Oromoos ta'e biyya tanas kan bulchaa turte jechuudha. Har'a immoo akkuma san ilaali qixxeen Oromoon qarshiin bitamee jira. Qixxeen Oromoo sun immoo qabsootti dhufaa jira. Lachuu wal'aa jira. Abbaan wal'aa jiru Oromummaa fi Oromoodha. Oromoo kaleessallee Tigraay miti dhufee abbaan uummata Oromoo reebaa ture. Abbaan hidhaa ture. Oromoodha abbaan alangaa. Oromoodha abbaan murtii keessa dalagaa jiru. Oromoodha abbaan poolisii ta'ee nageenya Oromiyaa magaalota Oromiyaa eegsisaa ture. Oromoodha ati onagi yookaan ati abaawoodha jedhee alaabaa Oromoo bilbila kee irratti agarginaan yookaan ati sirriitti yookaan bakka sagarlawwitii jedhan san yookaan rifeensa jijjiiruu haala ati Oromummaadhaaf yookaan Oromummaadhaaf bannaan ati onag jedhee kan mootummaa sireebaa ture Oromoodhuma. Tigraay miti. Tigraay hin arrabsiin. Tigraay hin arrabsiin jecha sabaat naggaa hidhamuu dhabe bu'aan qabdu. Bu'aan ati kaleessas abbaan sireebe Oromoodha. Har'as abbaan sireebuu jiru Oromoodha. Kana jala sararii beeki Oromoo. Kana beekuu qabda jecha sirriitti. Walin nyaatiin qabsoo keenya warri qabsoo warri siyaasaa Oromoo keessa jirtu warri sooshaal miidiyaa irratti dalagtu hundi kee walin arrabsiin warri Amaaraa kun ammoo walin arrabsu feeling maaliif aktivistii Oromoo arrabsan malee aktivistii Tigraay kana arrabsan malee aktivistii isaanii irspersa isaanii walin nyaatan walin arrabsan laala qabsoon keenya adda ta'uu isaanii isaan waliin laala isaan nama tokko yookaan aktivistii saba biraa arrabsan malee aktivistii isaan mormatu arrabsan malee aktivistii isaanii hin arrabsan. Hundi isaanii fakkeenyaaf Itoo Salsaa jedhan san hedduu yoo agartan yookaan aktivistii biraa yookaan